Ashama kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti isin akka qabu kun poodkaastii Faanaati. Poodkaastiin Faanaa keenya har'aa qophii keessummaatiin deebi'eera. Qophiin keessummaa keenya har'aa keessummaa tokko asitti affeerranneeti kan nuti jirru gaazexeessaadha kan isaan turan. Waa'ee seenaa isaanii bal'inaan isaa waliin kan taphannu ta'a. Obbo Mokonnin Birruuti kan isaan jedhamani. Obbo Mokonnin Birruu hojii gaazexeessummaatiin maal keessa turanii maal keessa dabarsanii har'oo maal keessa jiru kan jedhu isaa waliin kan taphannu ta'a. Obbo Mokonnin Birruu baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegdanii. Yeroo keessan irraa qooddanii nu wajjin taphachuudhaaf asitti waan argamtaniif isin qabaachuu keenyatti guddaa gammanna. Seenaan keessan waan baay'eedha. Keessumattuu seenaan dhuftee keessanii dhaabbata Pireesii Itoophiyaatti wajjin wal qabata. Gaazexaa seena qabeettii bariisaadha wajjin wal qabata. Mee isa bal'inaan itti deebinaati. Obbo Mokonnin Birruu eenyudha kan jedhu raawwatu kaane? Galatoomaa isinis carraa naa kennitaniif carraa bareedaa naa kennitanii Faanaa Biroodkaastii baay'een galateeffachuu barbaada. Mokonnin Birruun jedhama. Amma akkuma na argitu kana nama gameessa kan dhaladhee aanaa aadaa bargaa jedhama. Gara mugar kanatti barumsa koos ijoollummaadhaan bara sanirree namni baratu baay'een hin turre. Carraa barumsaa kanas akka carraas ta'ee akka yeroodhaan hin baradhe. Bara sana akka ammaa kana manni barumsaa baay'een hin turre gara Finfinnee kana dhufee fira bira taa'ee kutaa 2 fi 1 fi 2 baradhee booda biyyatti deebi'ee achuma mana barumsaa Incinnii jedhamutti booda immoo Hoolotatti baradhee achi yuunivarsiitii galee yuunivarsiitii keessas turee achi ogbarruu fi afaaniin digirii koo jalqabaa hojjedhe. Bara 81 giraajuweet godhee isaan booda hojiitti galee gabaabumatti gaggabaabsuuf dheeradha. Mee gara hojiitti seenuu keessanii fi yuunivarsiitii Abaataatti kan isin jirtan mee gara dhaloota keessaniitiin isin deebisan ammas. Tarii ijoollummaan keenya waan dabarsinu qabna. Wantoota yaadannoo nu ta'an wantoota guddina keenya har'aati kan isaan bu'uureffamanii kan isaan kalaqamanii ijaarsi isaanii ijoollummaa irraa jalqaba waan ta'eef mee ijoollummaan keessan akkam ture haalli guddisa maatii keessanii maatiin keessan maal fakkaatu ture? Duubatti deebitee gaafa laaltu xiqqoo sarpiraayizis wanti nama godhu jira. Ani ilma qotee bulaati. Qotee bulaa keessatti dhaladhe. Warri kootirree warra baratee miti. Abbaan koo xiqqoo barumsa aadaa kana waa'ee yaalee magaalatti irree deddeemii barbaadee milkoofnee nafee kana keessa gaa'ela uumanii ani dhaladhe jechaadha. Maatii kootii mucaa lammaffaati. Dhiira keessaa immoo anumatu ture. Barumsa kana fedhii qabu warri koo abbaan koo yaalii waan dadhabeef xiiqiin keesseera. Haati koo barachuurree baattu barumsa kana baay'ee barbaadu. Yeroo san barasan ilmi qotee bulaan baratu beeki. Carraa kanarree hin argatu. Qonnaadhumatti madaqaa guddata. Madaqaa akka baradhu sanii baay'ee ammarree thank you kan jedhuun maatii koo suni baay'ee faarsaayitti warra fageessanii yaada beeki. Carraa kana hundumaa naa uume isaanii nan baradhee barumsa qeesii maal jedhamee aadaa keessa darbee maatirraa daa'imummaadhaan baay'ee umuriin an hin beeknetti warra koorraa eenyu jedhee fagaadhee baradhee akkasitti san keessa bu'aa bahii baay'eetu jira. Maatiin koo suni akkam baradhu baay'eedhuma barbaadu turan. So kana keessatti anis nan milkaa'ee. Dhalamee qabu maatiin keessa? Maatiin koo kan dhalanne namoota 2 qabu. Dubara tokkoo fi anatu ture. Dubarri sun amma lubbuudhaan hin jirtu. Hangafa kooti. Nu lamaan isaan expectation isaanii kana boodas daa'imti biraa hin dhufte jedhamee yaadamee ture hin dhufne. Garuu maatii bal'aadha daa'imti guddisan baay'ee ijoollee baay'ee maatii guddaa keessatti guddan. Ijoolleen mana keenyaa dhabamanii hin beekan nu lamaan dhalannu malee. Akkasitti guddannee siin jechuu barbaada. Baay'ee namatti tola. Mee keessumattuu armeen keessan keessumattuu ijoollee gaafa dhiiraa fi shamarraa walqixadha. Ija walqixxeetiin ilaaluun jira laata. Keessumattuu tumsi haadhaa maal fakkaata?
harmeen kootis abbaan kootis ammas umuriidhaan hin jiru warra umuriidhaan dheeradha anuu amma nama guddaadha hin jiru harmeen koo seenaa baay'ee guddaa qabdi beektaa barumsa koo keessatti akka biratti furra akkam baradhu baay'ee baadiyyaa kanatti horii qabu warri keenya ukkubii kana hin galuu waan na barbaachisu naa bituu magaala kana hin dhufti Finfinnee kana hin dhufu waan adda addaatiif waan gaggaarii kana naa bitanii galuu so baay'ee akkana ni baradhu harmeen koo xiiqii guddaa qabdi turte achi baradhe maaliif ani armanoodhee fira biratti guddadhe siin jedhee Finfinnee amma dhuguma barsiisuuf Finfinnee kana geessitaa naan jedhanii namni naan jettee natti himti eenuman barsiisa obsitee barsiisa eenuman barsiisa xiiqinuma saniin baradhee jechaadha sodaattuu jechuudha yeroo sana Finfinneetti ijoollee tokko Finfinneen sodaatama lammata barumsumaa namni keenya hin barreem aanaan itti baradhu keessa manni barumsaa yeroo jalqabaaf han barame 65 akkasi ani Finfinneetti hangalee manni barumsaatu hin jiru jechaadha hoo jiraate mana barumsaa aadaa qeeseettee too eenyu waa lakkoofte achumaan eenyu taatu kana malee inni amma manni barumsaa ammayyaa kun hin turrees hin jechuufanii so ga'een haadha kootis baay'ee guddaadha really amma umurii kana geesse anis kana ga'ee waggaa argitu waggaa waa tokko odeessin imimmaan irree yeroo si qabu ijoolleen koo waggaa kana faa kaasnee ijoollee koo biratti taasuuf xiqqoo eenyu seenaariyoo addaa qabaa siin jechuu barbaadeni maatiin koo baay'ee akkuma siin jedha warra fageessanii ilaalan ani irree akkam baradhu iyyaadamu baay'ee yeroo sanitti barumsi namni barate namti naannoo keetii laaltu iyyuu hin jiru reefi ani jalqaba bara dargii keessa mana barumsaa kanan galee so reef namni barumsi kun waa tokko eenyu yeroo san edgat bara zamachaa maal kana tura kana keessa eenyudha malee waa'ee barumsaa namni beeku barumsa ammayyaa iyyaadamu siin jechuuf obbo Birruun maaliif mun kun isin jedhan laata maqaan koo kun seenaa baay'ee qaba maaltu ture seete girmaa ture maqaan koo duraa jalqabaa gaafa dhaladhu kan isaanis niif baasan girmaa kun jechuun kan maalirraa akka baasan hin beeku isaanis Birruun kun bakka dhufe hin beeku warruma gurguddaa bokaanitti eenyuudhaan kana laalaniituma baasan Birruunis akkasumatti beeknatti fakkaata girmaan kun immoo girmaawii qadmaawii maal jedhama yeroo sanii isumarraa naa moggaasan natti fakkaata jedhee yaada gaafa Finfinnee kanatti gaalu namni ani harmoodhaan biratti gale sunis mucaan isaanii maqaan Girmaadha girmaan lama ta'e jechaadha so ani maqaa jijjiirrachuu qabu ana adda baasuun rakkisaa ta'e waan ba'uu qabuuf mana tokko keessatti girmaan lama jiraatu so maalaa jennu nan jedhu akaakayyuun kiyya bokonnon naan jedhaa jedhama bokonnon jedhamu bokii jedhu malee amma biyyatti mokonnon hin jedhan kana nutu xiqqoo siffatee immoo gaafa barate eenyu jedhe malee bokonnoniin kun kanatti dhufe mokonnon jechuun immoo ammas warmoolaan oliitatanii ilaaluun ture naa kanaaf kanatti maqaan koo gara mokonnonitti dhufe so maqaa laman qaban ture girmaarraa mokonnonitti lachuu garuu garuma beeta mangistii kana yeroo maqaan lamaanuu natti fakkaate gara masaraa mootummaatti dhiyaatanii beektu laata erga maqaa kana qabaatte naannuma sanan naannaa malee baay'eetti naannoo 4 kiiloo kana baay'ee naannee naannuma sanin jira jechaadha ammas naannoo kanarraa fagaanne baay'ee namatti tola keessumattuu Oromoon maqaan inni moggaasu sababa irratti hundaa'a waan ta'eef haa ta'uti maqaan ayyaanan ta'uu jedhu garuu kennaan isin ittiin jiraataa jirtanii fi maqaan keessa wal simateera laata beeku saka nama laatutti ta'uu danda'a haa ta'u barumsaan haati keessan isin tubanii fageessaniiti kan isaan yaadan maatiin koo jettaniiti kan isin jirtanii mee yuunivarsiitiidha moo kooleejiittidha kan isin seentan barumsaan ani yuunivarsiitiidhuma Finfinneettiin baradhe akkuma haayiskoolii Finfinneeni yuunivarsiitii Finfinnee keessa erga darbinee immoo barumsa adda addaatis hin jira in fact ani barumsa digrii jalqabaa koos lammaffaas
yuunivarsiitii Finfinneetti baradhe. Akka carraa eenyurraa gaddiirreerraa qabnaatti fakkaatee ijoolleen koo lamaanis achitti baratanii. So faamilii yuunivarsiitii Finfinneetti jechuu barbaade. Guutummaan. Ijoollee lama achitti baratanii. Takka Jimmatti baratte garuu baay'een keenya asumatti baranne. Waaw baay'ee bareedaadha. Turtiin yuunivarsiitii keessaa akkam ture mee? Keessumaa haayiskuuliin bu'uuraan dhufa haa ta'uti waan haayiskuulii keessatti dabarsitan akkuma jirutti ta'e irra caalaa immoo yuunivarsiitiitti wanti amalli namaas maatiinis to'annoon isaas xiqqoo ishee hin laaffata waan ta'eef turtii yuunivarsiitii keessanii akkam ture? Yuunivarsiitii keessa barumsi bara keenyaa kun akka ammaa kana salphaa miti beeki. Yuunivarsiitii galuudhaaf tabba dhiibdee akkasitti galta malee wanti hundumtuu sii mijatee miti. Waan hojjechaa turre amma yeroo san deebinee waggaa laaltu eenyu kamii keessaa akka dabarte ijoolleen kee immoo har'a akkamitti eenyu maalirratti baratu maaltu qophaa'ee fi jedhu kana waggaa laalte waan adda addaa argita jechaadha. Iskuulii sana milkoofnee gaafa dabarru yuunivarsiitii Finfinneen galanii inni immoo bakka haaraadhaatiif jechaadha. In fact maatirraa nuti kutaa 9 kaasnee maatii wajjin hin jiraanne nuti gaafa barannu maaliif haayiskuuliin naannoo san hin jiru fagaannee deemnee barachuun nurra ture tiimiidhaan ijoollee wajjin gurmoofnee teenye mana kireeffannee akkasitti ofii hojjannee ofii bilcheeffannee akkasitti barannee yuunivarsiitii gaafa gallu envaayiroomantii isaa nuuf haaraadha. Gammachuunis hin jira bara sana yuunivarsiitii galuu jechuun maqaan kee gaazexaatti ba'ee mana barumsaa kanaa balfaatu darbee jechuun sun success. Yuunivarsiitii babal'atees hin jiru akka hin jiru yuunivarsiitiin jiru yuunivarsiitii Finfinnee fi Harammaa fi Asmaraa natti fakkaata yeroo sanii kolleejoonni baay'een hin jiraatu. So yuunivarsiitii Finfinnee galuun immoo siif pride baay'ee gammannee gaafa keessa galtu ka environmentii haaraadha freeshii taatee gaafa galtu immoo hin beeka waa'ee freeshii baay'eetu jira. Waa tokko akkas fasi taphachiisuuf yuunivarsiitii kana gaafa galu mi'a koo fudheet mangaleen warra bira taa'u sanis hin dhanne direct hunda akkuma fudhadhee dhufetti hangalee gaafa achi galu footokooppii si barbaachisa. Eenyuun kutaa 12 kun si gala amma mi'a sareessa godhee dhaqee footokooppii san kaasa. Footokoppiin kun immoo eessatti kaa'aa inni iyyuu bakka biraati. Gaafa dura galu Minilikittiin naannoo hospitaala Minilikittiin kaafadhe. Yuunivarsiitiirraa achi deemtanii. Mi'a koo rufuma godheen eenyu wayii maddii godheetuman shaantaa kootis waa eenyu kooti deemee eessan dhaqaa Minilikin dhaqa. Maaliif bakka biraan beeku kaa bakka san malee ani bakka biraa bakka footokoppiin beeku. Na akkasitti achi deemee kaasee gaafan deemu miini koonuma jiraachu. Surprise oduu fudhatamee oduu maal jedhame chief fresh naat maal jedhaniitu maqaa yaa warri siineerii si foggaru haala saniin hin jira isaan booda nutis madaqaa deemne freeshii taataa soofomor taataa akkasumatti siineerii taa'aa deemnee xumurannee jechuudha. Booda karabaata hidhachuu qabnee na akkas ta'ee siin jedha. Turtii yuunivarsiitii keessatti keessumattuu yeroo sana barattoonni xiyyeeffannoon isaanii barnoota haa ta'u iyyuu malee wantoonni nama mudatan hedduu jiru yuunivarsiitii keessatti. Fireeshiidha jedhamu irra darbee hamma mudannoo garaagaraa walirratti hojjechuu achi araadnis jira achi jaalallis ni jira. Akkam ture mee akkamitti keessa dabarte? Inni gaafii guddaadha. Bara duraa waan biraa yaaddu yuunivarsiitii keessatti beeke. Achi keessatti survive gootee kirismaasii jedhama first semester dabartee achi keessatti kirismaasiin siit arga yeroo sanii baay'ee eenyuun qabu. Isa darbuun iyyuu stressii biraati baay'ee. Waan biraa yeroo itti yaaddu miti. Namni fireeshiin kun waa baay'ee dhumaan rifataa eenyu ta'a. Kakkaanneetuma ijoollee baadiyyaatiinis walitti dhufna kaayaa tiimaa pangootu anuma si fakkaatuni ijoollee baay'eedhaanis walitti dhufnee walumaan qayyabachaa eenyuchaa daddabarree booda gaafa eenyuun bara keenya joontiraas filachuu tura mataa kana akkuma isin amma eenyu gootan kana joontiraas filannee afroo afroon sun joontiraa jedhama bara keenya kan akkasii duuba isaatitti eenyu ta'eet bareedee eenyu ta'a isa faa filannee gadis baatee karaarras deddeemtee kaa keessas akkuma nama tokkootitti waan san keessa darbuun inuma irraa isin jechuufanii
bareeda garuu baay'ee disipiliinidhaan odoo natti mittee akka amma waa baay'een dhaga'a baay'ee not only university keessatti odoo hin ta'in high school keessatti waa baay'eetu jira. Disipiliinii guddaa tura universitiinis disipiliinii qaba namni irree baay'ee miti tootaalii amma dachaa meeqa akka ta'e kan 81 xumuree baay'ee tura disipiliiniin qabnaa eenyuwwan kana baay'ee nuti qubaayyuu qabnu ijoolleen baadiyyaa waan isaatu erga giraajuweet goonee dhageenye taa'uu danda'a. Kunoo eenyudha ijoolleen baala kana fa'aa eenyu baay'ee serious dabarsiteetiyyuu galchuu. So ani disipiliinii yeroo sanitti turre akka itti irree baane baay'ee natti tola. Still disipiliinii san nan kabaja. Eenyu sun haaluma gaariidhaan sheeppi taanee baanee dhiyaata. Sodaan warraas jira yeroo sana natti fakkaata. Akkasumattuu maaliif barumsatti isin dhiibu taanaan maatiin wantoota gara fuulduraatti isin mudachuu danda'an irraa akkasiin of qoqqoobdaniif akka cichoomina akkasii qabaattaniif isinitti jedhee tayyaadha. Haala yeroo sana tureetii fi haala amma wal bira qabsiisaatii mee waan jedha. Akkasumattuu dargaggoonni yuunivarsiitii galuu jechuun maal jechuu akka ta'e ulfinni yookaas kabajni yeroo sana yuunivarsiitii galuudhaaf hawaasni qabuu fi amma jiru keessumattuu naamusaan hoogganamanii biyyaaf baratanii hawaasa tajaajiluudhaaf ba'uudhaa fi beekumsaa fi ejjennoo cimaa barbaadaman ta'ee fi haala amma turee fi haala ammaatii fi haala yeroo sana ture wal bira qabdanii gaafa laaltan ijoollee keessan irraa jalqabee hawaasa naannawaa keessan irraa jalqabee gaafa laaltan maal taajabdame? Yaa bara lamaan wal dorgomsiisu jechaadha. Barri amma deeme duubatti deebinee olaalle barri keenya bara dukkanaati jechuu dandeessa. Barra ammoo waa baay'ee faasiliitii baay'ee tura jechaadha. Ijoolluma koo irratti nan argaa dhiphinni nu qabnu sun yuunivarsiitii galuudhaaf maal sun yeroo keenya wanti beekamus baay'ee amma carraan akkanatti bal'ate kun hin jiru. Carraan ati qabdu haayiskuulii ofitti yoo dandeesse yuunivarsiitii galtaa kolleejii galtaa isa taanee TTI'n jira. Yoo isarraa hafe wattaaddarri banaadha. Mana wattaaddaraa galtaa. Kana tura malee akkanatti carraan amma hojii kunis babal'atee hin jiru. Fedhiin nu qabnurree haala ammaa kanaa walitti dhufu baay'ee. Nuti riferensiidhuma yeroo sana haayiskuulitti dubbisuudhaaf yuunivarsiitiis gaafa galte kitaaba tokko argattee dubbisuu fi eenyu maal kun 24 akkasii barbaada. All weeks sa'aatii 24 halkan kitaaba tokko dabareedhaan argachuuf baay'ee amma tiisee moobaayilii si harkeeraa laayibrarii bakka biyya barbaaddee galtee gadi buutee AI'n dhufeera moo ammaa maal baaba እንደናንተ ጊዜ ይመስልሃል እንዴ ናንጀት ሙጫን ኮት እኮ ነው ማል እንቀየበቱ ማል waa jedheen akka bara keessanii sanseetee fi amma naanjetti so barri suni baay'ee very tough university dhuma keessatti momentiin gochuuf achumatti turtee graduate gochuuf eenyusaa ulfaatadha baay'ee serious qormaan isaa barataan baay'ee miti detail baratta so suni jira amma immoo yeroo wajjin yeroo nama baay'ee qopheessa fi generationiin amma aslaaki waa baay'ee dubbisaa easily dubbisaa access godha maal nuti qormaata photocopy amma kaasifattu kan harkaan eenyurraa woo qormaata way argatte fudhattee harkaan galabbattee maal goote eenyu godhattee deemta malee baay'ee facilitiin baay'een hin jiru. Anyway ግን barumatu garagara bara through generation tokko komattee yookaan ceephessitee tokko jajuun hin danda'amu hunduu generationiin kun seetingii isaa keessatti jechaadha laalamuu qabu bara sanii fi har'a walitti fiduu hin dandeenyu. Even anumta benefit amma irraa hunduu fayyadamnaa miti teeknooloojii amma jiru kana maal irraa so kanatu jira. Barataan garuu komitmentiin nu qabnu walitti dhufeenyi nu qabnu hariiroon wal gargaarsi maal kun ani gaariidha yaada ijoollee sana yeroo isa waliin baranne amma ammaatti ani hiriyaa taanee waliin jirrutu jira. Waggaa baay'eedha waggaa dheeraadha. So generation keessa sanitti ups and down
Olis gadis rakkoowwan eenyuun bu'aa bahiiti hedduutu ture jechaadha. Kana keessa baatee dabartee giraajuweet gaafa gootu immoo amma gammaddurre ilaala amma giraajuweeshinii waggaa ijoollee waa jejjette siin jechuu danda'u. Nuuf garuu ani biyya kootiitti gwaanii gurraacha uffatee nama galee nama jalqabaa natti fakkaata amma nani beekutti. Ilma birruu jedhu waan gurraacha san uffatee akkas eenyu ture jechaadha. Ani jalqaba yoo argame namni yoo arge ta'uu danda'a jechaadha naannoo nani raadhu sana. So amma sanitti prestige isaa kabajni isaa tirree value isaa tirree ani baradhee jechuun sunirree yeroo sana yuunivarsiitii dhaabe jechuun sansanii sun immoo sadarkaa guddina biyyaa wajjiniin irree wal qabatu jechaadha. Babal'ina barnootaa wajjin wal qabatu ta'uu danda'a. Kana gurra qabayyuu ilmi baruu akkasitti baratee gaafa fakkeenya wal godhachuu jira. Torban tokko diggifamee abbaan koo sangaa qalee baay'ee torban tokko sirbee namni qe'ee keenyatti garagaree dhuguma sitti muuf fardaan na fuudhanii galanii gaafa asii galu bakka eenyu addaa ture siin jechuun danda'a. Namoonni tokko even role modelii nuuf taate namni naan jedhanii jiru amma dhalataa dhumti biyyasaa. Anumtaan irree deebisee qe'eetti waa barsiisan ture ganna hin barsiisna baay'ee nuti yeroo keenya masarata timirtii kana hin barsiisna ganna ogalte hin teessu akkuma amma ijoolleen ganna waggaa eenyu hojii adda addaa irratti bobba'u miti nuti hin barsiisna turre ijoollee baay'ee geessiseera baay'ee na caala deeman barumsaan ani barsiisee hin jiru masarata timirtii irraa kaasee jechaadha. So fakkeenya irree ta'ee jedheetuma yaada. Hawaasnis namoota fuuldura jiran ijoollee akka ilma abaluu jedhanii yeroo isaan itti fakkeenya ol taasifatan ni jira. Hayyee kunneen keessumattuu yuunivarsiitii seentaniitu gaafa eebbifamtanii baataniitu addunyaa hojii eessatti jalqabdan laata? 6 kiilottan xumuree 4 kiilottan hojii jalqabe. Kiiloomeetira 2 moo tokko iddootti hojii jalqabe. Yuunivarsiitiimatti moo? Lakki yuunivarsiitiitti hin jalqabne ani dhaabbata pireesii Itoophiyaan galee gara miidiyaan galee akkuma fiteeni yeroo sana ministeera beeksisaa jedhama isa jalatti pireesiin eenyu tokko qajeelcha tokko dipaartimentii tokko ture anachiin galee 4 kiilottan hojii jalqabe. Kanaaf ana 4 kiiloo irraa fagaannee siin jechaa jiru. Ayyaacha akkuma maqaa keessanii cinaannaa jira jettan mee turtii dhaabbata pireesii kana nuuf kaasaa keessumattuu dhaabbanni pireesii Itoophiyaadha gaazexaadha oduu yookaas sagantaalee garaagaraa artiikilii garaagaraa kan inni barreessee oduudha kan inni tamsaasaa ture miidiyaa waraqaa yookaas printing miidiyaa keessatti turtiin keessa maal fakkaata ture? Nuti akka ammaa kana yeroo sanoo baratte bakki hojiin dhabdu hojii carraadhaatti sii kennamaa jechaadha. Ani filadhee yookaan galmaa'ee odoon ta'in dhaabbata pireesii Itoophiyaa kanan gale akkuma finneen ji'a fulbaana irratti carraa baasta dhatte. Zamachaa mamree amma kunoo yuunivarsiitii fuuldura jiru san hundumtuu dhaqxee carraa baasta sarpiraayiziin gamma waa tokko gaalaallu tiraanisparensiin akkasiisu sitti tola. Guyyaan sitti himamaa guyyaa sanuu dhaga'uu dhiisuu dandeessa baay'ee yuunivarsiitiitti lattafamaa gaafa akkasii carraa baastu siin jedhama akka dipaartimentii baratteetti carraa baasta. So an akka tasaa gaafa sanii gaafa carraan ba'uun turre alfaabeetikaal orderiidhaan hiriira galtaa maqaan kee yoo namni sun hin jiraanne si duubaa sun anamma emmiidhaan jalqabaa miti emmii baay'eetu jira. Yoo nan hin jiraanne namni na fuulduraa sun carraa baasee lafa sii kaa'ee tan ofii fudhata. So ani gaafa carraan boosan hin jirru nama maaroo jedhama natti fakkaate gurbaan sun walumaan baranne isatu carraa san naa baase carraan sun gaafa naa ba'u ministeera beeksisaadha jechaadha. Surprising barsiisaa ta'uu nan danda'a waan adda addaa ta'uu nan danda'a carraan language and literature kana keessa yeroo eenyudha. Gaafan dhufee eenyu jedhu achi naga'uusaa gaafan dhaga'u baay'ee bakka natti tole maaliif waa'ee literature kana sirriitti baranneerra waa'ee miidiyaa kana hin beeknaa namoonni gurguddaatu barreessaa miidiyaan akka ammaa kana bal'atee hin jiru
reference si ta'u warri barreessa suni akka very happy dhuguma dubbachuu baay'ee neenyodhe nama 17 moo akkas taane ministeera beeksaa kana dhufnee ministeerri beeksaa immoo gara immoo qormaata biraa adeemsisuu jalqabee eenyusaa dheeraadhaatiif hin gabaabsaa ijoolleen dhufne sun sagaleedhaan akkuma amma kun eenyurra yeroo reediyoo dhattee sagaleen kee teessisaa televezyiinii dhattee sagalee fi eenyuun kee pireezentaashiniin kee teessisaa pireesii dhattee barreeffamni kee teessi ittiin taallitti barreessitu soo ani kana keessaa kun ijoolleen reediyootti galanii kun televezyiinii dhaqanii nuti nama 5 taanee pireesii galleechaadha pireesii akkuma galeen gaazexaa Addis Zaman irratti ramadame riippoortarii fi hiikaa tiraansileetar targwaamii jedhameeti sadarkaa jammaarii riippoortarina miidiyaa haa jedhee immoo kan jalqabe miidiyaa barumsa biyya kana keessa hin jiru achitti immoo an jalqabne kaa hojiidhaan jalqabne soo pireesii akkasittiin galeetiin jechuuf keessumattuu wantoonni rakkoo ta'an ni jiru jedhee tayyaadha keessuma yeroo yuunivarsiitii keessaa akkaataa itti baratanii dhufan bu'aa bahii hedduudha kan inni qabu amma miidiyaa printingidha sanuu haalli itti odeeffannoo argatan hagas mara iftoomina hin qabu barbaachisaa hedduu dhamaatii barbaada mee odeeffannoo gaafa walitti qabdan maal jettan gaafa barreessitan sirni yeroo sana tures sin keessa turtanis walabummaa pireesiitii wajjin wal qabate dhiibbaan tureera laata maal fakkaata ture mee nuti akkuma galleen jenereeshiniin kun jenereeshinii haaraadha gaafa nu miidiyaatti galu namni baay'een yuunivarsiitiidhaa bahee maastaawoqiyaa ministeerii kana gale yeroo keenyaa jedhama warri keessa jiru warruma gaazexeessummaa kun aadaadhumaan barreessummaan muuxannoodhaan akkasitti galeedha kun immoo biyya alaatittis babbaratanii immoo eenyusaa sirriittis waa'ee miidiyaa kana hin beekan hin jiru nutis gaafa gallu yuunivarsiitiidhaa baatee xiqqoo eenyuun hin jira eenyu wayirree numa jijjiira ture warri dhufe fi nuti bakkee differensii irreetti qaqqabnu numa jira maaliif sun waan bareeni fidel maamaarifaa kanarree gaafa barreessitu irratti waliin galtu kunii fi kuni garaagarummaa qabasiin jedha lakkiin qabu ittaani yookaan eenyu santu ture soo garuu miidiyaa jecha isaarra terminoloojii miidiyaa barachuurraa kaasee anaaf manni dhaabbanni pireesii mana barumsaa guddaa ture bakka namni waan jiru sittima editaroota namoota gurguddaa kana tura pireesii jechuun kaabee kan akka Biraanuu Zarihuun kan akka Ba'aaluu Girmaa kan akka Simeena Mokonnin kan akka Hamiid Muddeefaa keessa turan akka Miruu Warqoo Barriisaa Rafaa keessa turan namoota gurguddaa ture baay'ee soo isaan irraa hin baranne nuti oduurree akkatti hojjennu isaantu nu barsiise yuunivarsiitiitti kanan baranne nuti liitireecharii baranne malee soo oduun akkamitti orgaanaayizii akka ta'u heedlaayinii jechuun jechuudha liid jechuun boodii jechuun baakgiraawundi jechuun waa'ee jechoota kana achitti nu barsiisan jechaadha taankii jechuun hin barbaada baay'ee warra nu barsiisaniif soo gaafa galtu maastaashaarree eenyu kanarree qabaachuun hin jiru baay'een hin jiru teeknooloojii akka ammaa kana maalii qabattee deemtu hin jiru waraqata maastaashaa daftarii kana yaadannoo kana tokko sii kennu iskiriptoo sii kennama yoo gadis baate isuma irratti chakachakte leekcharii yaa'u qabachuu barreera mana barumsaatti waan ta'eef takkaan soo jedhan ishiirree barreessinee haala saniin gaafa miidiyaa dhabbaatu hojii sana eenyu ittaachaadha soo teeknooloojiin baay'een jirru oduu kanarree argachuuf bilbilaan eenyu garuu eenyuun guddaan gaazexeessaan eenyu hin qaba yoo bilbiltee bakka tokkotti gaafatte kabaja hin qaba si gaafatu waan ati ittisan eenyudha miidiyaan biraan jiru kan miidiyaatti ba'uun beecarraadha hin argattu gaazexaan yeroo san jiru Addis Zaman malee maal ture Heraaldaan pireesiin maxxansu malee bariisaa kana malee akka ammaa kana miidiyaan guuteen jiru reediyoo dhatte reediyoo Itoophiyaatti jira televezyiinii dhatte televezyiinii Itoophiyaa jira kanaan ala miidiyaatti ba'uu dhafuu carraa waan ta'eef namni baay'een miidiyaatti ba'uun sun eenyu waan ta'eef namni baay'een waan ati gaafatte sin didu bara waraanati barri nuti miidiyaatti galle kun
dargiin waraana keessa ture dhuma even bara warri hidhattoota eenyuudhaan kun advaansitti godhanii eenyutti ta'anii mooroof hojiin keenya propaagandaa ture jechuu dandeessa. Bakka guutumaa guutuutti waa'ee naata agar maal miidiyaa mootummaatiin beektaa editoriyaaliin mootummaa maal fedhii akka qabuun beektaa soo kanaan alas barreessuunis siin ayyamamuu hin dandeessus bakka editoriyaalii saniin hidhamte jechaadhaati beeki. Soo editoriyaal poolisiinis hidhaan hojjettu sii kennamu san ivizeenaan ati hojjettu angilii maaliin ilaalamuu qabaa wanta ati barreessitu xiqqoo bakkitti firiidamii argattu naannoo liitireecharii kanarratti aadaa kanarratti waggaa barreessite akkas malee kun fuulii oduufaa yoo hojjette bakka gumaachaate biyyaatiif gochuu namni kaka'eetu akka diffeendi godheenyu san mooroof ndoomaan afaan ittiin eegganne nuti propaagandaadha jechuu dandeessa miidiyaa propaagandaa mataaneet afaan eegganne jechaadha malee eenyu biraa yaadus hin dandeessu. So iskooppii sii kenname san keessatti taphachuu dandeessaa jechaadha taphni sii kenname. So bara seensarshiippiin hamaatti jiru miidiyaa dhiisitii kunuu barreeffamni kuniyyuu whatever akaadaamik jedhii yookaan liitireechar jedhii asoosama jedhii maal hundumtuu maxxanfamuudhaaf iyyuu seensarshiippii guddaan itti ture jechaadha. Haayilii seensarshiip. So eenyuun keenya jechoota keenyarraa kaanee baay'ee striikti ture. Expecting gootu nutis expecting goone eenyudha san keessatti gallee jechaadha eenyudha jiru san keessa boo'idhuma jiru san keessa yaa'uu jalqabnee siin jechuudha. Garuu quuqamni sabaaf qabdan achuma keessa taatan iyyuu immoo odeeffannoo waa'ee sabaa sana beeksisuu waa'ee uummataa quuqamanii dubbachuun iyyuu carraa kanatti fayyadamuun ni jira waan ta'eef seenaa bariisaatii wajjin wal qabsiistanii na kaastu tarii Hamid Mudeefaati wajjin ture warra turan keessaa tokko bariisaan kuni baay'ee gaazexaan bariisaa seenaa guddaa qaba namoonni baay'een amma riisarchii tokko irratti hojjechaa jiru gaariidha. Waa'ee bariisaa jettee yoo gaafatte yookaan miidiyaan afaan Oromoo kun akkamitti dhufee jettee yoo gaafatte biyya kana keessatti seenaa mataasaa qaba baay'ee. Biyya tokkummaadhaan eenyutti yaadama san keessa bahee dhufee rikogniishinii afaan sabaaf sablammiitiin biyyan kennine olaantummaa afaan tokkootu ture kun riyaalitii jiru baay'ee waan diinaa gootu. Reediyoo odoo seenaa isaa jalqabaa hojjettee reediyoon afaan Oromoo Itoophiyaa keessatti hin jalqabne alatti jalqabee achi migireettee biyyatti gale baay'ee gaafa Hararitti banam gaafa asitti dargiin dhufee banu malee neeyyamamuu ture gaazexaafis seem afaan Oromoo qubee isaa baasaniin iyyuu qubee manni barbaadu yookaan beektoonni afaan kanaa hin taa'edhanii lafa kaansaniin akka barraa'uudhiisi gaazexaan afaan Oromootii akka jiraatu barbaadan. So kuni baay'ee sirna biyyattiin hordofaa turteedha. Sirna afaan tokkooti saba tokkooti eenyu santu ture waan ta'eef kuniin turre miidiyaa keessatti gaafa teessises qorattu gaafa deebinees laallu bariisan seenaa mataasaa qaba akka itti jalqabee baay'ee ani yeroo baay'ee gaazexaa piraayiveetii biyya kana keessatti the first private newspaper bariisadha jedheen kaasa. Akkamitti maaliif hin akkas jedhaa bariisaa mootummaan hin dhaabne beektota Oromootu walitti dhufee miidiyaan nu barbaachiseedhanii mari'atanii dhaabbata gaazexaa bariisaa kan jedhu hundeessanii kiisii keessaa birrii walitti guutanii gaazexaa jalqabaa kana Hamid interview gochuuf carraa argadheen ture ani bara isaan dhaqqabne inni dura ba'ee biyya kana dhufee interview godheera bariisan marrookaan jiru akka itti gaazexaa san jalqaban kadhaa meeqan akka jalqaban waan time issue gizee tokko akka maxxantuuf birrii kiisii kee baastee eenyuetteeti beeke kadhaa meeqan warruma dargii kanarree namoonni inni maqaa dhadhaa tureen jira warri gargaaran Oromoon keessi kee warri quuqamanuma jiraata kadhaa fi ammaalaajii meeqan the first koppiin sun jalqabamte jechaadha. So
ishiin akkuma xanfamteen dhaabbatte torba 69 natti fakkaata first 69 fulbaana 2 gabaarra oolta natti fakkaata Ibrahim Hajifaa nafsi isaanii amaaru sirriitti kana kaasu gaazexaa bariisaa illee gurguraa nama keessa deemnee jedhan jechaa ture isaan yeroo sana warra qeerroo yeroo saniiti bariisaa akkasitti namoota dhuunfatu kiisiidhaa baasee dhaabee ishiinuu tokkoon dhaabbatte ji'a booda immoo kadhatamee ammas maaloo gaazexaa kana mee itti fuunnaa nuti warraaqsa kana nutuu waan barbaannu warraaqsa kana uummata Oromootiif fidee qabsoon Oromoo keessa jira gaazexaa kana nu wayyamaa jedhamee kadhatamee gara ji'a amajjii keessa natti fakkaata ji'a booda akkas immoo takkaayamamteef zan guraan dhalarratti bariisaa mootummaan dhaalee jechaadha 69 dhaalee maal godhee dhaabbata pireesii Itoophiyaatti dhaqee makee torbaniin guyyaa tokko gaafa kamisaa akka maxxantu yeroo duraa san koppiisaa amma 20 maal maxxanfamaa turedha nutti man warri turanii 20 jechuun yeroo san guddaadha beeke namni dubbisu biyya kana keessa muraasa sanii afaan Oromoo qubee saabatiin namni barateetu hin beeku na 69tti dhaalamtee pireesitti makamte jechaadha yeroo san pireesii keessa gaazexaan akka Addis Zaman Itoophiyaan Heraald alaalem afaan arabiffaan eenyu jedhamu 36 akkas dhaabatee beekta bara xaaliyaanii barii dhaabatee ummanni inkide afaan arabiffaa dubbate yeroo san ammami eenyu fi maybe siyaasa alaatiif ta'uu danda'a heed uummata Oromoo odoo gaazexaan qabaatiin dhaabate so bariisaa akkuma ta'etti pireesitti fudhatanii pireesii keessattis akkuma ta'etti cucunqursaa induutu jiraattu baduudhaafis booda balleessuufis yaalamee baduus hin dandeenye ummatatu duuba jira fedhii qaba ummanni beektonni Oromoo fedhii qabu miidiyaan akka barbaachisu gaazexeessitoonni keenyas namoonni baay'een miidiyaa kana irratti dhudhufuu qabanii reediyoo irratti akka obbo Tamasgeen fa'aa Kifilee Juutee fa'aa Kumaayidee kun fa'aa nuti reediyoo irratti dhageenyaa beeke na Hamiid nama guddaadha nama yuunivarsiitii barate yeroo sanitti nama dammaqee editor in chief ta'ee pireesii kana geessee achitti mootummaatti booda amma 2000tti koppiin 20 sun amma 2000tti kaa gadi bu'e gaazexaa bal'aa Broadsheet jedhamu saniin haala saniin maxxanfamaa ture bariisanii yeroo maxxanfamaa yeroo kana keessatti ani jidduutti itti makame akkuma siin jedhe dura Addis Zaman irran ture Addis Zaman irraa gaazexaa Zaareetu Itoophiyaa jedhamu tokko ture achirraa gaafa naannoon kun dhaabatu bara Ihaadig ijoolleen kun immoo naannoo deemanii gaazexaa naannootti dhaabuudhaaf Oromiyaa kanatti amma kallacha fa'aa maal fa'aa namoonni achi deemanii bariisan kun haa abbatee akka tasaa ta'ee carraan dura Dr. Diimaanatti fakkaata ministeerri beeksisaa booda Dr. Nagaarsoon dhufanii Dr. Nagaarsonis baay'ee dhimmuu turanii waa'ee Oromummaa isaanii kanarratti pireesii kana maali bariisadhaaf ilaalcha addaa qaba dhugaa dubbachuudhaaf personally witness ta'uu nan danda'a wabii eenyuta nama hin qabu jedhanii amma eenyu maali Oromootu dhabame moo bakka namni achi namni baay'een hin dhaqu bajeta baay'een qabu so anaa fi gurbaan moggoo kooti mokonnin jedhamu tokko Itoophiyaan Heraald irraas kaasanii nuti immoo jidduutti itti makamne jechaadha bara kana qubeen jalqabame bariisan 85 qubeedhaan muddee 85 yani qubeedhaan jalqabamte nuti hin dhannee dargaggeessi amma ijoollee ciccimoon siineeroonni keenyaan duraan jiru akka Saamu'eel Biraatu Girmaa Tolasaa Tasfaayee Yaagaa Gannat Gurmeessaa ijoolleen jedhamanii dura hin jiru humna taaniif nu dhanne yuunivarsiitii dheeysi ijoolleen eenyu ta'anii hin barreessina turre nuti baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf tokko namni dubbisee waan nu barreessinu hin beeku eenyu ta'e malee kanaaf waa tokko irree deeffarreetuma seenneetuma hin dubbisan amma editoriyaaliin achiru afaan Oromoon beekan baay'ee isaanii waan nu barreessinu baay'ee hin beekan ganaa ukaa tiraansileet godhu indoom warra alaa kanatu maaf kana barreessinan jedhanii nu lol malee eenyu wayii uumannee turre booda dasseetii barriisaa nuun jechuu qabanii warroota jiru kaasuuf hin ture dhageetan ture barriisaa dasseetii bakka ijoolleen ciccimoon yuunivarsiitiidhaa babbaan kun barsiisonni irree nutti makamanii wanti barreessinu dhugaa dubbachuuf babbareeda ture
sana keessatti waa'ee uummata kanaa ispeeshaalii seenaa uummata kanaa nama biraatiifis kaasan ture. Bariisan gaazexeessaa gaafa taatu waa'ee barbaadda. Atamma reediyoo irra weeraatti maal barbaadda akka namni si dhaga'u barbaadda waan hojjetti sun. Ceeffamuu, pozitiivli ilaalamuu, negeetiivli ilaalamuu garuu nama gurra namaa bira akka ga'u sana barbaadda jechaadha. Televezyiiniinis akkasuma ilaalamee namni gaazexaan immoo dubbifamuu qabda. Gaazexaan ati barreessitu sun nama bira ga'ee namni ati hookaa waan gaarii barreessite hookaa kanaayyuu maa barreessite nama bira ngoo bariisan bakka dhaquun beeknu dhugaa dubbachuuf haayilii seekireet uummatatti maxxanfamtee kumti lamaan sun eenyu dhaqxe hin beeknu. So maal goone ijoollee wajjin seenaa barreessinu kan jedhu kana pirinsipilii kana qabanne baay'ee teenyee seenaa barreessinu gurguramee dhiisee yaada isaati uummata kanaaf waan jiru kana biyaansa kaapchar gootee gaaf tokko namni dubbisuun dhufa gaazexaa kana riiferansii tokko ta'a. Siyaasa dhiisnee aadaan keenya maal seenaa keenya irratti wantoota Oromoo jiru kana walitti haa qabnu afaan irratti kana irratti baay'ee eenyu turre. Tiimiin keenya strongidha keessatti baay'ee bakka eenyu professionaalii dibeet goonaa waa tokko irratti alatti obaane garuu hundumaa ofirraa dhoofna. Beekumsaanis warra kaanii gadii miti tiimiin sun waa dubbachuudhaaf yoo caale malee dabarreetiyyuu waan kaaniyyuu dhaabbataaf an hojjennu ijoollee nu bira. Bariisa nama gaazexaa dura kompiitaraan ba'e pireesii keessatti oduu jedhe namni dubbatu hin jiru. Seenaa kanas namni beeku hin jiru warri beekanis dubba carraan arganne kuun immoo akka dubbatamuun barbaadamu. The first bariisaa pireesii keessatti gaazexaan kompiitaraan hojjennee too piriinti goone bariisadha. Kana immoo eenyusaa fudhatu lubbuudhaan jiru Girmaa Tolasaa nama jedhu. Haayilii bakka teekniika kana hin danda'a. Leeyawutii kana sirriitti beekaa kompiitara kana sirriitti barateera. Isa bira darbee hundi keenyayyuu gara pireesii kaanitti gaazexoota kaanitti deeggaruutti hin jennu. First eenyu goone isa kana teeknooloojiidhaan eenyuudhaani. So seenaa san barreessinee amma dandeenye lafa keenyeerra. Seenaan sunarra referensiin ta'a. Jechootuma Oromoo walitti fiduun idileessuun moggaasuudhumti ji'umti bee gaafa bee eenyuun kun nuuf ganaa ji'umaa foormaalii idileessinee moggaasan amma muddeen jennu kana gaazexaa laalan ture galgala akkasuma waa tokko fi arfaasaa jedha muddeen akkamitti arfaasaa ta'e laata idileessutti dhufe guyyaan torbanii idileeffamuu qabee waa tokko kana keessatti bariisan gahee isaanii jechoota tokko walitti qabnee print goonaa turre jechoota hin beekamne even dialektii hundarraa akka walitti dhufu namarree gaafa kombineeshinii bariisaa eenyuun bahaa dhufuu lixaa jiddu galeessa kaaba kibba nama akkasii barbaadaa turre dialektii adda addaa ture beeku afaan Oromoo kun adda baduuf xiqqoo tafee beektaa miti nama afaan barates dialektiidhaan ciccitee Oromoodhumti waliigaluu dhabuuf deemaa ture odoo carraan kun jidduutti hin dhumini odoo amma har'aa jiraate ayizar afaan Oromoon jiru jiddugala kanatti ani nama naannoo Shawaa kana keessatti dhaladhee guddadhe almost half ta'eera. Amaariffii fi Oromoon namni afaan Oromoo haa ta'u Amaariffaa fi Oromoo walitti makee vookaabilariin Oromoo kun vokaa gara tokkotti eenyu ta'e deemeera. So gaazexaan kun waan tokko dhugaa dubbachuuf barreessitoota akkamii ture. Dajanee Tasammaa Makaanaa Daayiraa Ediitariinchii fi Heeraald Dirree tureera yaadattoo ta'e. Yuunivarsiitiidhaa ba'een yuunivarsiitii keessa dhiibaniituma nama baasan baay'ee nama achittis qabxii gaariidhaan eenyu ta'e yuunivarsiitii keessatti fi aadaa kana durumaa hin barreessa yuunivarsiitiidhuma taa'ee hin barreessa walitti dhufeenya waan qabnuuf hin hafeerra turre. Alamaayyoo Nadhaa nama jedhamu histooriyaan nama akkamii ture wanti inni barreessu bakka amma hoggaan taa'ee ilaalu odoo deebitee dubbistee really naa amma danda'ameetti bakka qaawwisii eeyyamameetti eenyu hawaasaa kana riizarvi gochuuf ol kaa'uuf jenereeshiniitti dabarsuuf mooroof immoo gaafa riferensiidhaa dhufte gaazexaatu miidiyaa hundarraa maaliif fiizikaalii argattaa dubbistaa beeki amma reediyoo kana istuudiyoo argattee yookaan keessa baasu maal eenyu ta'uu danda'a gaazexaa garuu laayibirarii godhatte hin jiru. So
tiimiin yeroo sanii really dedicate of goonee amma eenyutitti baay'ee deemnee natti fakkaata. Eenyuru carraa arganne keessatti hojjannee dheetuma yaada. Waaw. Seenaa guddaadha. Seenaa bal'aadhas wanti keessumattuu miidiyaa Oromooti wajjin wal qabatee jiru. Mee asirratti yeroo Addis Zamanirraa gara gaazexaa dhaqxanii gaazexaan bariisaadha qubee Saabaatiin kan inni maxxanfamaa ture gara jalqabaa. In fact gaafa nani dhaqu ce'ee jira. Gammachuun yeroo sana ture akkam ture mee keessumattuu qubee afaan Oromootiin maxxanfamuu jalqaba. By the way